Bakka kaleessa immoo kiyya bakka fuutee beeku immoo na barreessite garaan kiyya ergan hafe baatii afurii fi walakkaa gahee jira. Ruuzima Habibti abshir Ruuzima ta'a inshaallah wuxxeetii isaa yoo margita beektaa dhuma sinisteeraa irratti argita dhuma sinisteeraa ji'a sagalii fi bulii 30 irratti yookaan ammoo ji'a 10 jechuu gaafa buliin 10 si haftu wuxxeetii isaa argita dhuma sinisteeraa irratti barbaadu hundinuyyuu dhuma sinisteeraa irratti amma haga si laaffisu haga si dadhabsiisu haala qilleensaati oma takka hin yaadin sareeti gurbichi duraa ka gaafa duraa si waliin rafe sun ka gaafa duraa waliin bultan sun lafa buuse malee sirra hin buufne koronaa vaayirasii san dhagdanii koronaa vaayirasii xabbitaan sun lafa bu'e malee sirra hin buufne naaman lafa bu'e malee sirra hin buufne kun ammoo kasila laaffisu kun ka wal si deddeebisu kun kan hirriba si buusu kun kan garanaa gamatti si wonna jedhu kun harka si kennachiisu kun ka bakka geette si raffisu kun haaluma qilleensaati qilleensa jijjiiramaadha qilleensa hoo'aa irraa gara qorraatti jijjiiramaa jira qilleensi yoo jijjiiramu akkanuma nama godha lafeetii akkanuma nama godhaatiin beektu malee garuu jechuudha wixxeetii isaa ji'a sagalaffaa bulii 10 gaafa geette argita amma gizee garaan si bokkokee garaan kan kee dabalaa deemullee hin yaadin wannoodha gaaza si qaba garaan kanaafuu waan akka pepsii mirindaa uumama kana dhugin gaaza si qaba garaan waan gaaza qabduuf garaan kan kee kun gizee guutaa dhufe homata akkasitti hin fakkaatin saree koo homasitti hin fakkaatin ji'a 5 fi ji'a 4 walakkaa eega gahe ruuzuma ta'a ruuza ta'a aadata si guddataa deemuun illee homaa shakkin furdatteen qaama dabalte haalli qilleensaa sii ta'ee qaama dabalte aadata guddataa deemtuun aadata garaan si guddataa deemuun illee homa takka shakkin maaliif garaan kiyya na guddataa deemen jedhin furdinna qaama dabalte waanumaa irreen kiyya gaga'uun argitu gaafa kaan jechuudha ji'a sagalii fi bulii 20 yookaan ammoo 10 guutuu buliin 10 yookaan buliin 20 gizee hafte Mubarak ni jira, Asli ni jirti, Maki ni jirti. Amma saa warri Dubai keessa nama tokkicha waan ta'e kaameraa naa qabi jettee achi sittee teetta. Ilmoo gara qaba harka qabattee. Dhumarra ilmoo ta'a. Dhumarra jechuudha waldaakee. Macureen kunii fi garaachi kunii fi timaatimiinii fi killee fi shunkurtiin kunii waldaakee dhumarra ilmoo ta'a. Ji'a sagalii wayitti ilmoo ta'a. Gaafa kana nama tokkichaan kaameraa qabi jettaani achi sittee teetta kunoo akkana bakka kanatti ergee akkana bakka kanaa irraa akkanatti ergee asitti ergee jedhee rakkoota kan qabu viidiyoo waraabanii gaafa kaneessa dhufta gastii mubaarak dhufta. Bas gastii mubaarak dhufta yookaan gastii aslii dhufta yookaan gastii maakii keessa dhufta. Mootummoota taayiroo bira dhufta jechuudha. Igibaanyi jechuudha warra seeratu. Mubaarak Abukaato Asliin abbaa langaati. Makiin itti gaafatamtuu dhimma dubartootaati. Argitanii? Haati Faaxee geggeessituu mana galmeeti. Kanaaf maal rakkatan? Waan isin rakkisu tokko hin jiru. Shakkaladhaa fidaa kottaa haa dhufu gurraachi dhufee. Diimaa dhufe bakka barbaade haa dhufu waan ka barbaadu nuti dhufuu isaa qofa barbaada abbaan barbaade dhufanii karaa fedhaniin dhufanii haa dhufanii haga warri kaayiroo jiru thank you qaaliko live goality yana guute galatoo hanga warri kaayiroo jiru bitaan dhufe mirgaan dhufe himatu mina abbaat nonde karaa barbaade naa dhufu Itoophiyaa yoo galeetiin jedhe afaanuma Oromoo nu barsiisa. Awwaan biraa isin hin jedhu. Bahaan dhufe, kibbaan dhufe, lixaan dhufe haa dhufu. Garuu gaafa Itoophiyaa galeetiin jedhe afaanuma Oromoodha. Abbaan kee arsi jedhin. Inshallah Suudaanii ta'e Baangaalii ta'e karaa fedhe naa dhufu. Abbaan kee arsi jedhin. Baala jedhin abbaan kee. Eessa jira osoo hin jedhe bosona seene biyyaaf loluuf deemee du'e jedhe. Suudaan hin jedhin hin gala gaaf kaan. Ilmi dhiiraa akka ta'ellee ta'u badee ni gala.
iyyaafate ilmi dhiiraatii fi hoolaan takka hoolaan hanguma feete osoo jaarteeti biyyarraa baate san hin wallaaltu. Biyyarraa baate san jechuun kanaaf ni gale waan ta'eef eessa jettaan abbaan kee warra baaleeti. Baale keessaa eessa diisha. Eessa warra eessaati abbaan koo arsiidha. Arsii keessaa eessa sagure. Argitee sagure. Shirka. Ammallee shaashamannee kofalee adaabba hasaasa. Jedhin kanniin rakkoon qabu eessa jedha bosona du'e. Hin galuulee abbaan koo bosona keessatti du'e. Biyyaaf loluu bahe. Bara kan biyyaa bahe bara Haacaaluun du'e san fuudhan. Bara Jawaar hidhame san fuudhan. Akkas jedhin abbaan kee Suudaan hin jedhiniin. Argitanii abbaan kee Suudaan hin jedhiniin. Siif galee abbaan kee Suudaan gaafa jettee harkaa lukaan lafarra deemee gala waan ta'eef. Isin ammoo dhiirri arsii ka ambaa bosona keessaa qawwee dhokkosa. Isin jechuudha qamisima gurdima beeraa keessa deebi'aa kilaashii keessa qofa dhokkosa. Ka ambaa ol dhaabbatee qawwee takka kaleessa dhiiroo